doobidhe kaafira jechuun. Isaan riyaa hin godhatina oliin jiraanne hin jedhina. Walbaahan akka isaanii summiin. Kanaafuu guutumaan guututti maalidhaan masiisaan nama. Guutumaan guututti maalidhaan masiisa yookaan gooftaa Yesuus Kiristoos Waaqa. Maqaa kan ilmaa kan afur qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan jaalattan Waaqayyoos kan jaallatu ijoolleen tawaayidoo hundumti keessan biyyaa fi bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu galanni filfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u nagaa kooti. Qophii keenya guyyaa har'aa keessatti musliimonni waa'ee Yesuus Kiristoos Quraanni maal akka jedhu ragaa baaniitu jiru. Dhugaan jiru maal akka ta'e sirriitti lafa kaa'aniitu jiru jechuudha. Sirriitti waa'ee Yesuus Kiristoos irratti amantaa musliimaa keessa warri ta'an dhugaa jiru dhoksuudhaan yoo dhugaa jiru awwaalan illee dhugaan fi aarri karaa baatu hin dhabdu jechuudhaan abboonni keenya akkuma dubbatan akkuma mammaakamu dhugaa jiru Quraana caqasuudhaan labsanii yookiin immoo dubbachaati kan isaan jiranii. Manni kiristaanaa keenya waa'ee Yesuus Kiristoos maal jetti kan jedhuuf Yesuus Kiristoos Waaqa guutuudha. Yesuus Kiristoos nama guutuudha jettee ni lallabdi ni labsiti jechuudha. Yesuus Kiristoos Waaqa akka ta'e, Yesuus Kiristoos uumaa akka ta'e, fayyisaa akka ta'e macaafni qulqulluunis dhugaa ni baha. Keessumattuu ergaa qulqulluun Phaawulos warra Efesooniif erge boqonnaa 2:10 irratti Noi fayyina bara baraa akka argannuuf Kiristoosiin uumamne jedhee lafa kaa'eera jechuudha. Yesuus Kiristoosiin uumamne jedha. Kanaafuu nuti hundi keenya Yesuus Kiristoosiin akka uumamne macaafni qulqulluun kan dubbatu erga ta'e Yesuus Kiristoos uumaadha, Yesuus Kiristoos Waaqadha, Yesuus Kiristoos fayyisaadha jechuudha. Dabalataan immoo dhalachuu isaatiin dursa raajonni raajaa kan turan dubbachaa kan turan Waaqni akka dhalatu, fayyisaan akka dhalatu dubbataniiru jechuudha. Macaafa qulqulluu irratti macaafa Isaayyaas raajicha boqonnaa 9 kaasnee gaafa dubbisnu mucaan nuuf dhalateera ilmis nu kennameera humni isaas gateettii isaarra jira maqaan isaas gorsaa dinqii abbaa bara baraa abbaa nageenyaa hangafa nagaa jedhama jedhee waaqummaa isaa gooftummaa isaa hunda kan danda'u ta'uu isaa lafa kaa'eetu jira jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos Waaqa akka ta'e erga lafa kaa'e Yesuus Kiristoos immoo nama guutuu ta'uun isaa foon ilma namaa uffatee biyya lafaarra deddeebi'aa yeroo turetti rakkoo mucaa namaarra ga'e sana hunduma kaasuudhaaf jecha gidiraa sana hunda akka inni fudhatee macaafni qulqulluun lafa kaa'e jechuudha. Yesuus Kiristoos wannoorra nuuf oolee gidiraa arganii reebamee ni kabalamee ni dhiitamee hancuufni itti tufamee kun hundi aarsaan kan kaffalameef maaliif yoo jenne mucaa namaa garbummaa waggaa 5,500 jala ture sana jalaa kaasuudhaaf akka ta'e macaafni qulqulluun nu hubachiisa jechuudha. Mee jechuudha kanuma wal qabsiisuudhaan musliimonni waa'ee Yesuus Kiristoos irratti yeroo baay'ee falmii kaasu jechuudha. Yesuus Kiristoos garbicha rabbiiti malee yookiin immoo garbicha waaqaati malee waaqa miti jedhanii yeroo itti mormaa turanitti dhagahamaa ture, lallabamaa ture, dubbatamaa ture jechuudha. Dhugaa fi haarri karaa baatu hin dhabamu akkuma jedhamu egaa Quraana irra wanna jiru lafa kaa'uudhaan immoo Yesuus Kiristoos waaqa akka ta'e, Yesuus Kiristoos fayyisaa akka ta'e, Yesuus Kiristoos uumaa akka ta'e sirriitti ifa baasaniitu jiru. Ifa ba'ummaa kana dhugaa ba'ummaa kana mee walitti naa dhaggeeffamu. نبي وجد قال إني عبد الله أتى الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أيما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قرآن كان جرو نبي ما يسكر عباد رمالي داري فون فتو إسات النبي دا سكر ربي توسات نمون ربنا فون فتو إسات نبي دا وكان نمنا سكر ربي توسات ربي. قرآن كان جرو فون فتو ساتين نبي أيوكين مو نمنا. Sagalee waaqayyoo ta'uu isaatiin immoo inni waaqadha jedhanii lafa kaa'aniitu jiru jechuudha dhugaa jirtu. Manni kiristaanaa keenyas kan ishiin jettu kan ishiin barsiistu Yesuus Kiristoos foon ilma namaa uffatee cubbuu fi badii balleessaa ijoollee Addaam sanaaf kaasaa kaffaluudhaaf dhufuu isaatiin foon uffachuu isaatiin nama guutu. Warreen cubbuu jala jiran yakka jala warra jiran murtii jala du'a jala warra jiran immoo Angoo isaatiin ilkee du'aa kana cabsee bilisa ba'asuu isaatiin immoo waaqa guutuu akka ta'e waaqummaa isaa dhugaa ba'a jechuudha. Kanaafuu mee itti fufuudhaan Quraanni
waa'ee Yesuus Kiristoos maal dubbata kan jedhu isaan marraa dhagee. لا يأتي أحدكم إلى الأبي بغير أني أنا اليوم إمالي إنو اللي قرأ أبادا كوندنو جتشون قرأ جنتا إنو اللي قرأ إيساتي يوم إمالي دقو إندنو شوف يا لا وقان جرتو كان يسوع كريستوس واقع كته يسوع كريستوس وما كته karaa isaatiin malee jireenya argamu akka hin dandeenye lafa kaa'eera. Jireenyas kan arganne karaa isaatiin. Du'aa ka'umsa kan arganne, bilisummaa kan arganne, fayyina kan arganne, duuni waggaa 5,500 guutuu ijoollee Addaam hundarratti murtaa'e eenyudhaan nurraa ka'e? Yesuus Kiristoos nurraa ka'e. Yesuus Kiristoos waaqadha. Yesuus Kiristoos nama guutuudha. Kan jennee mana kiristaanaa keenya lallabduuf kanaafi waaqni ifatti nu haa baasu jedhee warreen dhugaa kana dabsuudhaan, dhugaa kana jallisuudhaan dukkana keessa jiran waaqayyoon ammallee ifa dhugaatti isaan haa baasu jenna. Ittaan suudhaan Yesuus Kiristoos eenyudha kan jedhu ammas namoonni sirriitti gadi fageenyaan quraana beekanii fi amantaa sana hordofaa jiran waa'ee Yesuus Kiristoos dhugaa ba'umsa isaan lafa kaa'an walumaan haa hordofu. يسوع كريستوس أكن يقوفتاته سورة سنكيزة دبتا سورة العلي عمران لكو سفرتمي أفررتي إذا قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين جدا. إذا قالت الملائكة نتي ملائكة إرجين جدا يا مريم قرى مريمتي إن الله ربي إرجي يبشرك أكت جمدوس نتسي إرجي جئين جتشولا يبشرك جمتشي صداف بكلمات جتة تكون من كنغرا كي سجر اسمه مكان سادا المسيح جاما المسيح جتشونكم مال جتشود المسيح ابن مريم يوكان المسيح جتا يوكان موما إيسا جتا جرامي كم مكان ساهي تمامي توري وجيها إني بيا لفارتس في الدنيا والآخرة بيا راتسي بيا يسوع كريستوس الدنيا كانتس الدنيا سدوتس برابران واقع كنده يسوع كريستوس وما كده يفتي كينيا دبرو مارمي راكني دلچو دندو فينا برابرا كنا مافكنو دندو يسوع كريستوس واقع كده نمون دغاجو كان هوبدن بل انات الله فكانه تجرو نمون نكانغرو دغا كان چلسني درسودان دغا كان اوكامسودان دغا كان والودان يسوع كريستوس واقع متي يسوع كريستوس فيسامتي يسوع كريستوس اومامتي جچودان دغا بهما كان دوكسن كان والن يوزراتن لي واقعيو لبي ساني كان ساني بني في يسوع كريستوس واقع كده كمبري فمي جرو سنه كان دبسان دغا باني سجرو جچو كان ساتو سنه يسوع كريستوس واقع يسوع كريستوس موتيدا يسوع كريستوس اوما جچو كنافو نموني كرا عداداتين ولدالي في امانتالي غراغرا كيست اوغاجرو كامسودان اوكسودان فايدا بونفاساني ارغچوداف جچ دبسني يوللبن يودبتن اللي دوغال لفجرتو غرو اشي كاننا جچو مصاف كلكلورتي وانجيل ماتوسي بقنا دمي لملكوفسا دمي سغل راكاسني غاب دبسنو ulfina waaqayyo fi ka macaafa qulqulluun beektaniiti ni dogoggortu raakaatu jechuudhaan akkuma dubbate namoonni baay'een dhugaa kana beekuu dadhabuurraa kan ka'e bira gahuu dadhabuurraa kan ka'e kan raakaatan kan dogoggoran baay'ee isaanii yoo jiraatan illee namoota dogoggoran baay'ee sana keessa namoonni waa xiqqoo hubatan waan jiraniif kanaaf jechuudha dhugaan jiru Yesuus Kiristoos waaqa akka ta'e Yesuus Kiristoos mootii akka ta'e dhala namaa miti daabloosiyyuu ni beeka jechuudha. Seetanni iyyuu ni beeka Yesuus Kiristoos akka inni waaqa ta'e. Maaliif yoo jenne waggaa 5,500 guutuu garbummaadhaan kan inni bitaa ture ijoollee Addaam hundumaa kan cunqursaa ture aangoo isaa sana jalaa balleessee ijoollee Addaam bilisa baasee diinicha kan hidhe eenyudha Yesuus Kiristoos waaqadha waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos uumaa akka ta'e warreen si'oolii keessatti kufanii waggaa hedduudhaaf achi keessa jiraachaa turan si'oolii seenuudhaan
siyoolii keessatti hidhamanii ibiddaan gubachaa warra torru lubbuuwwan achi keessa jiran hunduma baasee bilisummaa dhugaa kennee gara gannataatti kan geesse anaan malee gara abbaatti dhaquun hin danda'amu. Namni ana beekee abbaa beekaa aniif abbaan tokkuma jechuudhaan abbaasaa wajjin qixa akka ta'e aangoodhaan jireenyaan amalummaadhaan waaqa abbaa fi hafuura qulqulluu wajjin qixa akka ta'e dhugaa jiru kan lafa kaa'ee macaafa qulqulluu irraa hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Kuni kanaan ta'e osoo jiru namoonni tokko faayidaa dhuunfaa isaan irratti bu'uureffachuudhaan amantaa ortodoksii warra ta'an ijoollee waaqayyoo warra ta'an keessa isaanii hafuurri hamaan bulurraa kan ka'e jechuun isaan dubbatan kiristaanummaa wajjiniin jiraachuun hin barbaachisu jedhanii laba daabiloosii yeroo lallaban ni dhageenyaa jechuudha. Namni namummaa isaatiin namadha. Amantaa garaagaraa hordofuu danda'a. Amantaa garaagaraa immoo kan inni hordofuuf dhugaa jirtu bira ga'uu dadhabuurraa kan ka'e daandii dhugaa dhiisee gara ofii barbaadetti deemuu danda'a. Kanaafuu warra karaa dhugaa qabatan kanaan jibbuun immoo daabiloosiin gargaaruudha. Kan kiristaana jibbu kan kiristoosiin jibbu eenyudha? Daabiloos qofadha. Kanaafuu warra kiristaana ta'an faana hiriyummaa hin uuminaa, walitti dhufeenya hin uuminaa, jireenya hawaasummaa wajjin hin jiraatinaa jechuudhaan obboleettiin keenya tokko jecha namummaa tokko irraa hin barbaachisne yeroo dubbattu dhageenya irraa dobbidhe kaafira jechuun isaan hiriyaa hin godhatina oliin jiraanne hin jedhina walbaahan akka isaanii summina. Ijoollee zabana kana nama garagare moo bara garagare badi akkamittiin haadhaaf abbaa ofii arrabsa namni garagareetti kaafira jettiin la amma tajad ati ta'uu dandeetta bada kennaa teenna nummooyyuu kaafira miti. Nuti Kiristoosin kiristaana warra jedhamedha. Galanni ulfinni Rabbiif haa ta'u. Sii galte kanaaf jennaani kaafira hiriyyaan godhatinaa ka jettu immoo hiriyyaa yoo godhatteeti si ganani jecha keetiif gocha keetiif malee namummaa keetiif yookaan islaamummaa qabatteefi miti sii galtii miti. Akkasitti itti yaada saniifi miti ati qabatteefi miti dhugaa Rabbi dubbachuuf jechuudha jecha keeti malee garte. Kanaaf jennaan immoo yaa Rabbi kiyya mee bara nagaanuu fidi maali ta'a kana badi mee adabadhu gattaa hin mucatti qaaraa nyaattee nutti as hin bahini amantaa isaaniillee arrabsii. Kaafira jechuun warra hin amanne jechuu isaaniidha akka isaaniitti. Nuti kiristoosiin kiristaana warra ta'an warra amannedha. Kaleessa amantaa ortodoksii tawaahidoo keessaa kan baatee gara amantaa musliimaatti kan deemtedha jechuudha mucaan kuni. Maatii ishii garuu kiristaanadha. Maatii ishii garuu ortodoksiidha. Ilaala. Deebitee immoo kaafira hiriyaan godhatinaa jechuudha. Kaafira wajjin hin jiraatinaa jechuudha kun waa biraa miti. Kaafira miti immoo nuti. Kaafirri warra hin amannedha. Warra kiristoosiin hin beeknedha. Warra abdiin jireenya isaanii gara fuulduraa itti dukkanaa'e warra dukkana keessa jiran malee akka keenya kiristoosiin warra ifa keessa deddeebi'an miti. Nuti garbummaa waggaa 5,500 kiristoosiin nurraa cabeeraa ifa keessa jirra ifatti baaneera. Ani ifa biyya lafaati jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dukkana keessaa gara ifaatti nu baasee ifummaa sana nu labsee isinis ifa biyya lafaa ta'an jedhe. Kaafirri warra hin amanne warra dukkana keessa jiran ammayyuu Yesuus Kiristoos nuuf hin duune dukkana jalaa hin baane garbummaa jala jirra jedhanii warra amananidha. Ta'us immoo jecha akkana namni maatii amantaa kan hordofu. Maatii dukkana keessa jiru osoo hin ta'in ifa keessa jiru irraa dhalate maatiin sun immoo arrallee ifa keessa osoo jiranuu warra akkanaa maqaa hin taane moggaasuudhaan kaafira hiriyaan godhatinaa jechuun kun egaa tariitii kanaan dura dhimmaa godhattee yoo gananiiru ta'e yookiin immoo yoo gantetti ta'e kun rakkoo mataa ishiiti malee jireenya hawaasummaa keessatti kiristaanni musliimni wajjin jiraata wajjin ollaa ta'uu danda'a jireenya hawaasummaa wajjin hirmaachuu danda'a amantaan kan dhuunfati namni abbaa waan barbaadetti amanuun mirga isaati maaliif amma isaa galutti jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yoo bishaanis kunooti ibiddis kunooti kan barbaadan harka kaa'aa jedhe lakkii anaan dukkana naa wayyaa daabiloos waggaa 5,500 guutuu addunyaa kana bitee ture bilisummaan hin dhufne amma sachuma naa wayyaa bilisummaa sana hin barbaadu yoo jedhe mirga isaati dirqamaan miti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iyyuu masaa godhaan maal jedhe fayyuu barbaaddaa jedheen kanaafuu lakkii immoo jireenya bara baraan barbaada yoo jedhe gara jireenya bara baraatti argamuu danda'u gara Kiristoositti laphee isaa deebisee amanuun ni irra jiraata malee dirqamaan nama namasiisu garuu jireenya hawaasummaa keessatti wal qoqqooduun amantaadhaan kutaadhaan gandaan wal qoqqooduun kuni seera macaafa qulqulluus miti amantaan kamuu kana hin labsu egaati amantaan isaanii isheen amma fudhatte kun kana ni labsa yoo ta'e warreen dursitoota taatanii gaggeessaa jirtan nama kana sirreessuu danda'uun isinirra jiraata egaa ijoolleen tawaahidoo yeroo kamiyyuu dukkana keessa osoo hin ta'in ifa keessa kan deddeebinu kiristoosiin kiristaana kan jedhamne abdii jireenya bara baraa kan argachuudhaaf qophoofne
foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge jireenya bara baraa qaba jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jireenya bara baraadhaaf kan nu kaadhime waan ta'eef abdii jireenya bara baraa argachuudhaaf jabaannee amantaa keenyatti cimuu qabna. Karaa adda addaatiin qilleensuu danda'a, bubbeen bubbisuu danda'a. Dhugaan jiru garuu guyyaa tokko ifanii ba'a. Waaqayyoon dhugaa isaa namoota hundumaaf ibsee gara ifaatti akka isaan deebanii isaan haa taasisu. Kan nu barsiisee kan nu gorsee maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Taattaa nu keessatti immoo qophee biraan angol deebinutti nagaan tura. Usbaat Elexaabeer.